شوف كده طالع تحت الكنب وتكلم أحد تحت الكنب. شايف هذا دحين كل أهلها كلموها بالجوال. شوف الجوال قفلت. شايف garaagarummaa haadha ofiitii fi haadha namaa asirrattuu sirritti mul'ata. Rakkoon ishee osoo hin beekamiin garuu madaamin immoo kaameraa waraabaa namatti haasa'aa jirti. Bilbila haasa'aa jirti jettee ganaa waa'ee bilbilaa haasofti. Maal taatee maal rakkatte jettee bakka sanii waliin qabne jechuudha. Hayyaa haadha Oromoo. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota koo viidiyoon kun na gaddisiisee dhugaa dubbachuudhaa fi maalidha haadha ofiitii fi haadha Oromoo garaagarummaa isaanii natti mul'isee natti ibsee jechuudha. Haadha ofii jechuun waa hunda ofiiti. Haadha ofii jechuun agartuu ija ofiiti jechuudha. Haadha Oromoo jechuun garuu haadha Oromooti. Yeroo fayyaa qabduu fi yeroo humna qabaattee hojjettu si jaalatti. Yeroo fayyaa dhabdee fi yeroo hojii san dhiibtee waa biraa sin jetti si jibbiti. Hojii nati gaarummaa nati gochaa fi turte, hojii nati hojjechaa turte gaafa tokko garuu dhukkubattee gaafa gadi ciiftee guyyaa san hin mul'atu. Hojii guyyaa sanii qofa isaa ofafootti ilaalu malee kanatti yeroo darbe xaara fi baateetti mul'atu. Maarree obboleettiin keenya kun waan ishiin taate ishii fi Rabbiin qofatu beeka. Namni ishiidhaa hubate hin jiru, homtuu bira hin jiru waan ta'eef. Ishiin bilbila haasa'aa hin jirtu, ciistee jirti yookaan lafti mareen kufuu dandeessi yookaan waa tokko ta'uu dandeessi. Achumatti immoo waa dubbatte ta'a. Akka dhumarratti dhagayetti sagalee ishii yaa Rabbi Maammadu manaa kadhadhu jetti. Yookaan immoo gubata garaashii keessa garaashiiti yookaan jaalalaan miidhamtee miidhama jaalalaa san bakka lafti martee ni kuftee isa san dubbachaa jirti ta'uu danda'a. Yookaan dhukkubsattee waa taatee ta'uu danda'a. Maaltu beekaree keessattuu shamarran biyya Arabaa shamarran gola Oromoo maaltu madaa ishee argaa firee maaltu keecha ishee hubataa firee maaltu osoo bar madaa keessa shamarran biyya Arabaa takkaan keessi kan mul'atu yoo ta'e madaan keenya baay'ee baay'atee jira, baay'ee guddatee jira. Takkaa warra biyyaatiin gubanna, takkaa gola Oromaatiin gubanna. Haati Oromoo nyaadhuun beektu, dhugiin beektu, taa'iin beektu, bayyanadhuun beektu, dhimamtu, ciisii bayyanadhu boqonnaa fudhadhu. Sammuun kee boqonnaa barbaada jettee haati Oromoo iddoo namaaf hin kennitu. Yeroo hundumaa akka hojii irratti argamnu qofaadha kan isaan barbaadan. Yeroo hundumaa iddoon isaan itti nu arguu barbaadan iddoo hojiiti. Yeroo hundumaa iddoon isaan itti nu arguu barbaadan isaan fuuldura fiinnee akka hojjennu malee akka tasallee isaaf fuulduratti teenyuu hin barbaadan. Mee odoo haadha ishee taate osoo haadha ishii taate maal taate dhala koo jettee bakka sanii kaaftee bishaan kennitee fi teechistee rakkoo ishii gaafatti. Garuu haati Oromoo kaameraatti bantee bilbila haasa'aa jirti. Taati kana baay'achuun soofaa jalatti bilbila haasa'aa jirti jettee haala kanaan irraa hin dubbattu. Garuu warroonni haadha qabdan haadha keessan kunuunfadhaa. Warroonni haadha hin qabne garuu sirritti waan gaarii hojjedhaati. Haadha keessan bakka isaan deemasanitti gammachiisaa. Dhugaan sinitti maan haadha jechuun waa hundaadha. Waa hundaadha. Ani biyya Arabaatittan arge haati ofii maal akka namaa taatu ani biyya Arabaa kanattan arge. Gizeen biyya jiru sanii kan beektu osoo barannuudha barattoota taaneti ani osoo baradhu jechuudha kan biyya Arabaa dhufe. Inna gizee sanitti harmeen koo gizee waa hojjedhutti na ajajju nan dida jechuudha. Hojii manaa qabaa, noottiin qabaa. Sababeeffadheeffaan daftara fuudhee taa'aa jechuudha. Hin qo'adhu bara. Sobee tanan daftara fuudhee tanan nan taa'aa jechuudha hojii san dheeffatte. Garuu haati Oromoo hoo giddiidhaan si hojjechiifti. Jaalattee osoo hin taane osoo dhimamnu ani gaafa meeqa maal guyyuma guyyaadhaan dhukkuba osuma dhimamnu kan hojjennu baay'ee keenyatu jira. Osoo baay'ee dhimamnu keessattuu gaafa ji'a keessatti guyyaa shashamarri baay'een kan dhukkubsattan hedduu keessantu jira.
ji'a keessatti jechuudha. Dhibumti biraatu oduu isin qabuu baate ji'a keessatti guyyaa 5 dirqama dhukkuba shamarran baay'eeti. Gaafa sani mee nama meeqatu isin dhukkubsachaa hojii hojjeta. Obboleettiin keenya takka asitti faamileen hojjedhu kana keessatti haarawaa dhufte. Dhugaan sinitti hima akka carraa guyyaa tokko madaamiti yafaanan deeme. Gaafa san akka tasaa ta'e kan ji'aa sun irra jira. Yeroo jalqabaati. Yeroo nani dhaqu ijji ishii golgolaa'ee keessatti galee fuulli ishii gurraacha'ee tan arge. Maal taate jedhee rifadhee gaafannaani mee akkana baay'ee na dhukkubaa keessa darbee tanan naagamtee jennaan mana duuba darbee akka isaan nan arginetti daqiiqaa 30 ciiseen ka'ee baay'ee na dhukkuba jettee boochee natti himte jechuudha. Yeroo kanan kiniiniin tokko hin jira gizeessa fudhatan xiqqoo kan namatti fursiisu jara kiniinii san gaafadheefi jechuudha. Gaafannaan gaafa saniif ni kennaniif. Ergasii garuu maal jedhaniini ji'aan kiniinii kana fudhachuuf birrii riyaala 10 kaffaluu qabda jedhaniin. Dhugaan sinin jira tokko hamtuu fi badduun ni jiru jechuudha. Kana yoo sinin jedhu haati ormaa namaa yaaddu baay'een keenya oduu dhukkubsannu garaa keenya hidhannee makaraa keenya argineetu wajjinna malee jaalanneeti miti jechuudha. Har'a maal taatee rakkoon ishii maalidhaan jenne hin dhukkubaan jenne waa rakkattee hin jenne maal jette bilbila haasa'aa jirti ilaalaa soofaa jalatti ciistee maatii ishii hundatti haasofti bilbilli kunuuti bilbilli soofaa gubbaarra jira akkuma argitan kana argitanii miti kanaafi baay'ee ulfaata biyya ormaa jechuun baay'ee ulfaata warroota biyya keessatiin biyya ormaan dhufinaa achuma sinii wayyaa taa'aa dabadhaa gaafa jenneeni waan isaanitti miqqanyuufne yookaan waan isaanitti waa yaadne kan itti fakkaatu baay'ee isaaniitu jira hundaafuu hunduu gaarummaadhaa fi dhugaan ulfaata waaqayyo bichaan ofsaa fi hubannaa nuuf haa kennu malee biyya ormaa qormaata gurguddaan nurraan geesseerti baay'ee nu qorteerti jechuudha. Biyya ormaa akka biyya ormaa nu qorte biyyi takkittiin nu qorre jechuudha. Wanni takkittiin nu qorte hin beektu garuu biyya ormaa sirritti nu qorte sirritti baqqaa akka malee nu gootee jechuudha. Kanaaf asuma olumaa galatti hordoftoota kiyya biyya ormaarraa waa baay'ee barannee jirra. Maatii keenya, obboleewwan keenya, fira keenya jechuudha. Haa badaallee ta'anii gaafa dhukkubsanne osoo nama keenya wayii ta'anii osoo dhiiga keenya wayii ta'anii keessa darbanii doo nama biyya keenyaa ta'anii haala kanaan nu arganii viidiyoo nu waraabanii jechuudha. Bilbila haasa'aa jirti nuun hin jedhan jechuudha. Nutti deemanii ol nu qabanii maal taatee nuun jedhu. Dhugaa rabbii. Intalli beluu biyya ormaa jirti. Intalli beluu biyya arabaa jirti. Maal hojjechaa jirti intalli sun? Namoonni tokko bara keessattuu dhiirri bara kanaa faashinii maal godhate beektanii shamara takka haadha manaa isaa ta'u fuudhaa biyya arabaa erga. Gaafa ji'a guute garuu birrii ergi jedhee akkaawuntii irratti erga jechuudha. Maal hojjechaa jirti ishee sun? Hojiin ishiin hojjettu sun hojii akkamiitii jedhanii namni hojii ishii gaafatuuf hin jiru jechuudha. Galee miti. Kanaaf obboloota keenya haala kanaan hojjettanii haala kanaan dararamtanii haala kanaan gubannee haala kanaan hojjennee nama biraatii yaaduu hin qabnu. Ofii keenya mataa keenya yoo taane nuti baay'ee goobazoota. Ofii keenya of tajaajille nuti baay'ee goobazoota. Dhugaan sinitti himaani waaqa keenya kadhachuudha. Waaqa keenya dagachuu hin qabnu. Waaqni keenya immoo wayiif biyyaa nu baasee qormaata kanallee nutti agarsiise. Dhugaan sinitti himaani qoramuun gaariidha. Qormaata akkanaa kana qoramuun sirriitti barbaachisaadha iyyuu siruma. Namni yoo qoramee qoraafame jechuudha jireenyi kan sirriitti hubannaa ta'uuf. Namni jireenya hin barre namni hin qoraafamne namni hojjetee hin argine jireenya ofiitillee oofachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf adaraa keessan ani wanni isiniin jedhu mana ormaa keessa yeroo jirtanii wantoota isin aarsuu fi namoota isin aarsu irraa fagaadhaa. Namoota waa'ee isin aarsu isinitti taasisanirra sirriitti dheechaa. Maaliif sammuu keechan akka hin tuqamne, angooliin keechan akka hin tuqamne, keessattuu yeroo hundumaa sammuu keechan haasaa gaariif dubbii gaarii akka dhadhaatitti soorachuu barbaada malee ciqiciqii fi lola soorachuu hin barbaadu jechuudha. Waan kanarraa sirriitti of fageechitanii waan gaarii qofa jechuudha. Namoota waan gaarii isinii yaadan qofatti dhiyaadhaa. Namoota yeroo hundumaa waa'ee maallaqaa isin gaafatan, waa'ee biraa isin gaafatan irraa fagaadhaa dheechaa. Akka itti jirtanii fi akka itti hojjechaa jirtan isinii fi waaqa tokkicha beeka waan ta'eef
namatti hin himatinaa. Rakkoo keessa keechanii namatti hin himatinaa. Namatti hin boo'inaa. Waaqa keechanitti jilbifadhaatii boo'a. Dhugaan isiniin jedha kan isaatitu caala. Kan namaa homaa miti. Kan Waaqayyoo garuu waa guddaadha. Waa guddaadhaaf namaa taalleedha jechuudha. Isiniif galee miti. Yeroo baay'ee sirbas hin dhaggeeffatinaa. Waa'ee amantaadhaan wal qabate dhaggeeffadhaa. Anamma yoo dhaggeeffadhe waa'ee barumsa naa kennu kan jireenya koo jijjiiruu danda'u akkasumas waa'ee amantaa kooti masmuurota garaagaraa dhaggeeffachuu jaaladha malee akka namaa muuziqaa sirba minaamina dhaggeeffachuu nan barbaachisus hin jaaladhus jechuudha. Oolmaa keechan tolfadhaa. Bakka ooltan adda baasaa beekaa. Dhugaan isinitti bakka ooltan sirritti adda baasaa beekaa. Namni bakka oolu adda baasee hin beekne kongumallee namaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf tasallee jechuudha. Kanas isiniin jedha hordoftoota koo hunda caalaa kanaadha. Kan kana caale immoo hin jiru. Baay'ee nama rartee isiniin jedha. Homaa gochuuf hin dandeenyu kaa'ee viidiyoo kiyya sumarraanaan goolabaa turtiin wajjin geewtaniif galatoomaa isiniin jedha. Yoo kan dhukkubsattus ta'e Waaqayyoo yaa fayyisu. Haati ormaa gara jabeettidha. Abshii obboleettii.